jettanii inni sun dhimma kiyya malee dhimma keessa miti waan mataa gadi siin qabachiisuu fi waan mataa ol siin qabachiisu tokko illee hin jiru jechuudha. Normaal nahi. Okay. Itti aansuudhaan immoo kaniin godhee aanadhaa bakka ta'ee darbee jira kuni waan haarayaa miti waan ulfaataa miti normaal no. Ani abbaa mana kiyya yoona jaalati wajjin jiraatu wajjin hin jiraatanii ka jedhamu san anaaf abbaa mana kiyya beeka malee namni biraa nuuf beekuu hin danda'u. It is okay. Kanaaf waan dhufneef gochuu dandeessan godhaa yoo gochuu hin dandeenye immoo bakka leelaa nagara asfalga. Mubarak musammaadha wanni kana caala hin jiru jecha shirratti wanni kana caala. Maame assalamu alaikum Ustaaz Muhammad. La leela dhaggeeffadhaa isin lameenuu deebii namaaf deebisuuf hin jarjarina amma wanni dhufneef mariidha. Enya nama keessa yookiin akkaataa itti waliin deeman ana beeka ani nama diddiiniti waan ta'eef ishummaan namni yookaan amma narraa fuullee tataatetu naaf sirraa hojjetan andees gaafa rabbii wal bira nu fide bultii ijaarranii bultiin akkamii darraa wacam kanaa miti anis akkamii darraa wacoo kanaa miti yeroo inni wal bira dhufnu jechuudha barbaadeet akkana inshaallah. Ngasi isinii kana jira cirraa. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ دبنا أستاذ حمزة. لا لما بيان ونبان جالات رجيج جين دلو راجع. تناف جاللا أتجالت في وانا تجالت ربي سياتول شو مجنة ملء أنا مو كخياتي وبليس قيا سران قيس ما بيان والله وبالله وتالله أتي في بوني يو والبرقرتم باتي لما وجين جراتن همزة مال جينانجي أنت نمان سيدا مدام سخي يخون باتي جراتو دندي نابس أكنا اللي نجي أني ندرات خيان سي مجرى وانين أركون سي مجرى مالي maal agarte waan agarte akkana beekana jee dibadda amza dhiis waa'ee bultii namaan seenan amza ifama ta'e narraa baran sanaan siin jee barwaata kan jenne an waan nam mul'atuun jee mamma bayan maalti situ keenya kee jiraadhu obboleessa kee maaltu amza wanni hawaasni khiyyalle amza narraa dhaabbadda amza ifama wajjite bar jiraadhu ani anaami barka wajjiisin bulchu rabbi wajjiin haa bulchu jireenya gaarii isinii haa kannu jiruuta isan jiruu gaarii haa godhu garuu waan anatti mul'atuun sitti himiyaan kun tahuu danda'a ta'uu danda'a. Sitti mul'atus an ila an jireenya kiyya waan ta'eef jaalalti karaa lachuu si godhe maamma bayaan rabbi wajjin naa jira mubarak ifama ila amza waan kana keessaa baamza kiyya dhiifa mee tana na dhage yaamin jee wajjii sinaa jiraachisu obboleessa kiyya jireenya gaarii umrii waliin isinii haa kan kun nazaraata kiyya wanni nan arku jiru kun tahuu dhabuu malti ammoo rabbii beeka waan tahu waan hin beeku. Amiin abshira. Ani tanumaan isinii dhaama akka obboleessaatti yoo ammoo amma booda wajjin jiraanna jedhu. Amza dhiifamaa wajjin amza kiyya beeyta bultii namaa tana waa'ee bultii namaa tana rabbi qofaa beeka beeyta eegasi warra wal jaalate beeka amza dhiifamaa ta'e har'a amza kiyya. Baran du'aayin sii godhu jira sheeka. Rabbi si haa jiraachisuun siin jechu jira jireenya bareedaa. Rabbi ka jiraachisu. Anaa miti bar rabbi mi ka jiraachisu. Ayyee Mubarak inshallah gara waan dubbatanitti deema Mubaraki ibsa abbaa jaalalaa baanlee Khadiija. Ani mariidhaaf kan fide dhufe ustaaznis marii dubbataa jiranii ustaaznis nama ustaazaati ustaaz Hamzaa namni hin beekne hin jiru. Kanaafan jalqaba ol galfadhe amma yaada keessan kennaati yoo adeeggaramanii deeggarree waan goona jettan goone lakkii yoo jettan immoo akka beetan yaadan fuuchuu dhufe yaada yeroo kennan immoo akkuma ustaaz Hamzaatti kabajumaan jechuudha. Isinii galee ustaaz hin deeminaati waan godhamuu qabu walumaan goona walumaan mari'annee maal gochuu qabna ka jedhu walumaan goonaa fi kadir maal jettame obboleetti keenya maal jettaa ture. السلام عليكم. كدر سلامي مايكي قبل منجنو مايكي قبل دامي مايكي قبل دامي كيسان
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isamala inda gamame. Okay. warahmatullahi wabarakatuh. Ni dhaga'ama dubbadhu. Ayeni dhagama. Okay. Bareeda. Garuu bakka kanarratti wanti hin jechuu barbaade. Waa'ee dhimmi kiyyaa duratti ustaaza keenya dhiifama naaf godhaati. Mataa qabadhee minaamin ka jettanii inni sun dhimma kiyya malee dhimma keessa miti waan mataa gadi siin qabachiisuu fi waan mataa ol siin qabachiisu tokko illee hin jiru jechuudha. Normaal nahe. Okay. Itti aansuudhaan immoo kaniin godhee aanadhaa bakka ta'ee darbee jira kuni waan haarayaa miti waan ulfaataa miti normaal no. Ani abbaa mana kiyya yoona jaalati wajjin jiraatu wajjin hin jiraatanii ka jedhamu san anaaf abbaa mana kiyya beeka malee namni biraa nuuf beekuu hin danda'u. It is okay. Kanaaf waan dhufneef gochuu dandeessan godhaa yoo gochuu hin dandeenye immoo bakka leelaa nagara asfalga. Mubaarak musammaadha wanni kana caala hin jiru jecha ishii irratti wanni kana maame salaamu alaikum ustaaz Muhammad laa leela dhaggeeffadhaa isin lameenuu deebii namaaf deebisuuf hin jarjarina amma wanni dhufneef mariidha mubee naaf dhiifama garuu na ayyamta dubbachuudhaaf hin dubbadha Si eeyyameen jira. laalla ustaaza keenya kabajamaa yaa obboleessa keenya ani akka kadiiritti keessaan si barreesseetiin keessaa si dawwalee abboo anaafeetii kun oromummaa waliin qabna. Kadir dhiifamaa wajjin nagorsuu barbaadan ammallee keessumaa nagortan ila Kadir dhiifama Kadir yaada maammee keenya obsa qabaadhu rabbi sodaadhu. bar obsa yoo gorsatti taate waan nan godhameef yookaan waan amma dura kanaatti taatuuf akkasuma ta'uu dhabdeef ila bar ammallee dhaggeeffadhu an akka obboleessa keetiiti. Yoo waan barbaadan keessaan nagorsaadhaan isin jeera. Biqiltuu gorsaa miti. Obboleessa kiyya wanni si jechuu barbaade waan guddaa miti waan biraati masi xiqqeessuufi miti waan sin jechuu barbaade Hamzaanis yaada mataa isaa kannati akkinaa ta'u kanaa jee saa walala Hamzaadhaaf deebisuuf hin deemin dhaggeeffadhu itti dhiise kasaatiis ilalaa waan sin jechuu barbaadeen waan biraati miti Kadiiriis hogguu yaada sii kenne yaada Kadiiriis fudhuutii caddisi laa wanni sin jechuu barbaadeen gaafa mubeenis yaada amma bar mubeen yaada hawaasa waliin qabaa jira saa walala Kanaafuu yaada biraalleen hamaasitti dhufuu danda'a. Yaada hamaasitti dhufu kanallee ati gaarumatti fudhatteetuma kolfiteetuma. Mubaarak musammaa dhiifamaa wajjin hedduu galatoomaa waan asitti nu waamtaniifis hedduu galatoomaa. Ilaa dubbii gabaabsatan bahu deemaa. Ilaa yoo Mubaarak musammaa anaat isinitti dubbatee. Walaa yeroo lammaffaa Mubaarak. Yeroo lammaffaa sagantaan tun narraa bocolamuudhaaf narraa aduudhaaf yeroo dhiifama wajjin wanni isin baatanuuf hin jiru dhaggeeffadhaa. Ustaaz dhimminu dhufneefi ustaaz mariidha. Marii keessa immoo ustaaz Hamzaan maal jedhan rabba taasisu. Natti fakkaatu garuu rabbi haa taasisu. Waan mataa ganna qabachiise jedhee maaliif dubbatu? Maammee keenya sabarii. Akka nama obboleessaatiin akka nama cinaa dhaabbatu jeetan sitti akka obboleessaatitti sitti dhufee tolee marabbaan aan jette erga marii jette. Abu guyyaa kan akka laa ustaaza dhaggeeffadhaa. Anaaf isin qofti mari'annee wanni nu buufnu hin jiru ustaaza kiyya qaalii tokko. Lammaffaan immoo ustaaza Hamzaa Shee Jaabirii ta'uu mala wanni isaan jedhan ta'uu dhiisuu mala Allahu alam. Jecha lamaan jaa Mubaarakii. Laal obboleeyyan Ustaad Muhammad Bayaan obboleettii tiyya booniyyee yoo haasawni kiyya isin tuqe dhiifama. Aniin kun xiqqishoo matan jabaadha. Waaniin je'e kana gartee numan je'e rabbi ha godhu jireenya keessan rabbi isinii haa urgeessu isinii haa bareechu. Ani yaadana fakkaateen je'e malee ta'uu dandeessi ta'uu dhabuu dandeessi.
ammallee marii itti oofaa ani immoo wanni nin jechuu fadhumu beekiyya yeroo hedduu ni beeyta gaa mataa jabaadheetii waan takkatti dhiibbadha waan taateef jecha viidiyoo tana namni waraabbattan keessaan naa ergaa takka isinillee naa ergaa maaliif jennaan irra guddaa namni haasoo kiyya kana deemeetuma ifiif irra gahaa tanaaf haganmaan jechuu fadhamu beekiyyatti oofi naafsi kadir kiyya nin fitadha naafsi kanaaf Ustaaz Muhammad bayaan akka nuti garuu kanatti mariidhaaf hin deemu inni gargaarsaaf dhufe gargaarsa san maaliif jennaan yoo amma kadirniin dubbadha jee afaan qaba waan taateef yoo marii taate marii ni oofna yookaan ammoo akkuma seenaa qabadhaa viidiyoo tana namni waraabbattan mubeesaa. La Ustaaz Hamzaa Shee Jaabir takka afaan isin bu'een beeku hin deemtanus deemuuf isin jirtan. Isinin kabaja isinin jaalladha haga isin kabajan caalaatti jechuudha. Ni beektu kan ammoo. Tole laa niin ta'a abshir. Ammoo viidiyoo waraabaa seenaaf naa ergaa niin ta'a. Ayyee. Ustaaz Muhammad Bayaan kanaafuu mariirra jirama waan ta'eefi mariidha. Ta'uu mala ta'uu dhiisuu mala Allahu alam rabbitu beeka jedhan isaanu. Rabbi immoo waliin sina jira wallaahi al'aazim wala kadir ta'e isa isin rabsu ta'e isa isin qeequ ta'e abbaan fedhe. Isiniif booniyyeen addaan bahuu keessan namni fedhu jira jedhee yaadu'an. Dhagahaala. Yoo shayxaana ta'e malee namni jaalala jibbu namni wal jaallachuu namaa jibbu jira jedhee yaadu akka kootte jechuudha. Kanaaf isiniif booniyyeen waliin jiraattanii ilmoo argattanii waliin itti fuftan gammachuu uummataati mubaarak maal jedhe jedhaa seenaa lafa qaadhaa haasaa kana. Kanaaf mee burqaanis dhufee jira yaada malee waa biraan dubbatinaa maal wayyaa ustaaza keenya kana haqubachiifnu agar yaani mana itti ijaarru ummata keenya yaadaafannu fi yaada isin irraa buutu mana ijaarree mucaallee itti galchinu akkasiin gatta goonu tole yoo tan isin ummataa kan godhu lakki yoo jettan gabaabsa tole yoo jenne beellama qabneefi geggeessine malee hadha gargaarsaaf hin dhufne beellama qabneefi geggeessineeti kabajaan haga beellamni geessutti keessaan illee wanni dubbatamaa jiraate burqaan ni jira ustaazni illee ni jiru nama hagasitti namni akkana naan jedhee utaalee deemu miti ustaaz Hamzaan illee ustaaz Bayaan illee na jalaan jarjarina dhiifama na jalaa afe hin jedhina afe jechuun hin ta'u jedhamee manni kun yeroo isinitti cufame narraa haaftee jedha isinin jaalladha kunoo nama 1700 jaaratte isinin kabaja wallaahi billaahi garaana nyaattu ustaaz Muhammad Bayaan baay'ee garaana nyaattu sini galee mee kadir yaada السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جرتوا وعليكم السلام ورحمة الله wanni dha yaada kiyya dubbadhee bayaanii fitan burqaa naa obsi Profeesar Usmeenis si dura jira naa obsi gabaabsi qeeqan kaasin qeeqa tokko kaasin ani qeeqaa miti ani nama ustaaz inninis ni beeka nama ustaaz keessaanis itti dhalaa'ee deeggaree wanni jechuun ture ani yaada tokko lama sadi jee yaada lama gabaabsee isinii kaasa tokkoffaa irratti ustaazni keenya kun mucayyoon tun ammaan dura mubaarakilleen akka obboleessa isatti niin gargaaru oromoo nam mucaa kanaa gargaaru jara adda fagaate kana walitti haa deebisnu jara yeroo hunda gartee ijoolleen tun lakkuma ajandaa ta'anii ijoolleen tun garaa dugda ta'aa deemti walitti finnee ajirii haa dalagannu duris biyya keenyatti akka hawaasa oromoo keessatti gaafa namni tokko darasaa yookaan nama diinii baratu tokko kabajaa qaba hawaasa keessatti. Ammoo namni tokko gaafa ka'ee na gargaaraa jee fuula keessan dhufe gargaaramuu qaba. Mubaarakilleen kanumarra dhaabbatee mucaa kanaa gargaaruu jedhee dhufe. Obboleettiin teenya jaartiin isaa booniyyeen lakkii naaf hin ta'u jettee maaliif sababa qabdi? Keessaan dhaqee gaafadhee jira maaliif hin barbaanne jedhanii ture. Obboleessa kiyya Kadiir adda osoo ijoolleen tun na gargaarte. Boruu gadi ba'anii ittiin akkana naan jaani hamilee ittiin na cabsanii gargaaramuu niin fadha ila dhaggeeffadhaa jira keenya gargaaramuu niin fadha silaawaa gargaaramuu waan nama gartee wanni godhuu miti rakkoon maatu harka gamaaf gamana nu teessise jaarsi kiyyalleen umrii isaa guutuu gargaarsa keessatti fixe diinii keessa fixe amma mootu deebi'ee ammallee darasaa jira maaliin gochuu danda'a anilleen kun eega biyya namaa dhufe waggaa lama ka jedhuun yaada kanatti kennitee turte. Okay, hin barbaaddu
eegan barbaanne jaarsi kee haadha kee akkana ta'u jennaan jaarsi ishii kophatti waan godhuu qabu waan hin dandeenyeef wanni san mubeellee waan godhuu eega isiin didde waan godhuu hin dandeenye wanni jirreef achitti hambifame. Isiin ammoo eega wanni kun dhufee jaarsi isilleen yeroo hedduu deddeebi'ee wanni inni dubbatu xiqqaa fi guddatti abboo rabbii jedha wallaahi yoo isii sobate yoo isiin jecha kanan jedhin ani sareedha ani dhugatti kijibaadha. Jagatiin anaanis dubbatteetti jecha kana dhugoomseeraaf shir. Akkasii jechuudha. Kanaaf amma gabaabsinee wanni jennu ustaaza keenya atillee namni hundi yaada haa kennu kadiiriis yaada haa kennu cadhisii dhaggeeffadhu yaada nama hundaa kiisha keessa kaayadhaa. Badaallee kiisha keessa kaayadhaa. Gaariillee kiisha keessa kaayadhaa. Deebii deebisuuf hin jarjarina. Adda yoo Hamzaan yaada wanni kun akkas haa ta'u jedhees wanni ta'u hin jiru innis yaada kennatee isin gargaaruu danda'a. An akka kadiiritti yoo ka gargaarsi dhufu ta'e wallaahi summa wallaahi hawaasa nama 7,700 duratti qarshii Itoophiyaa 10,000 Ustaaz Mahammadiif yoo gartee haadha warraasaa walitti galchuudhaaf yookaan gartee waan inni mana kireeffatee haadha warraasaa itti simatu hawaasni kun gargaaruudhaaf ka walitti dhufu yoo ta'e qarshii 10,000 wallaahi rabbiif jechuuf qabe Ustaaz Mahammadiif